أكم جرتن دعوتو تقنيا فيا قسني أراس فيديو هارياتي ولدي بني جرا نمشي تجلا نمشي أبي أحمد جاني خنا ربي فريقو بانو خننا فقاتا إيسا كدو في بينو نمشي تكون دفع جرا إيجا دفع فو وقات ربغوتو من خنيا ركو هما خسي جرا خرا دينا كديتين خرا دماتيتين كويا را سيبيل وار كويا را المنا ما ولا جيسم guyya ra waraani deemu jira guyya tak osoo addan baay'in jechuu yoo aara naannoo Amaaraa keessatti naannoo Oromiyaa keessatti akkasumas daangaalee Oromoo fi Somaaliyaa jidduutti daangaalee adda addaatti karaa ati Itoophiyaa uummatan akkasuma guututti takkaa guyyaa takka nageenyi bu'ee hin beeku osoo guyyaa takka lubbuun namaa osoo hin beeyin ooltee bultee hin beektu Itoophiyaan eega Abiyyi Aggorra dhufe booda. Kana amana afroda warri Abiyyi deeggartan. Guyyaa takka Itoophiyaan oltee bultee hin beektu eega Abiyyi Aggorra dhufe jechuudha osoo lubbuun namaa hin beeyin. Namchi Abiyyi jaaniin kuni lubbuu jaalmarroo ganda takka keessa ganda maatiin 500 jiraatu kuma takka jiraatu ganda sun keessa jaalmarroo jira jee yoo beekee maatii sun guutuu fixa jechuudha duroona Abiyyi Ahmed jechuun nama akkanaati nama kana yaadu jechuudha. Maaliif lubbuu jaalmarroo baasuuf achi keessa ajjeesuuf maatii sun guutuu barbaadeessa jechuudha. Isaaniin goo achi keessa daa'ima jira, mana yaalaatti jira, mana barnootaatti jira, maaltu jira isaaniin goo shamarran jira, manguddoo jira hin goo jechuudha. Yeroo Abiyyi Ahmed yeroo manguddoon itti salphatti namni ijoolleen waa'ee manguddoon jettu akka qalbii fudhatu jechuudha. Maaliif manguddoo gummeeqa itti fayyadamee akka kaalsitti darbe jechuudha itti fayyadamee jechuudha. Manguddoo fuudhee sobdoota godha jechuudha uummata sobaa godha jechuudha. Maal uummata kijibuu jaan akkam jaan akka namni namanne godhee darbe jechuudha. Akkasumatti hayyoota keenya qabsaa'ota keenyas akkasuma godhe hedduu isaanii akka namni namanne godhee itti fayyadamee darbe jechuudha. Abiyyi Ahmed siyaasaan isaa siyaasaa shiraati lammaa magarsaatu dubbatee jira bara. Siyaasaan isaa siyaasaa shiraati maaliif akka jennu mee Facebook isaa seenaati ilaala. Waanuma inni deemu ilaalame akka biitti nagee qabdu biitti guddachuu jirtutti akkasitti yookiin haalli qabatamaa biyya keessa jiru faallaadha. Kanaaf dhugaa miti. Waan dhugarraa fagaate jechuudha inni poost godhu guyyaa guyyatti. Waan gaggaarii qofa poosti kuna jaa. Bar lubbuu ilma namaatti guyyaa guyyaarraa bahu jira bara. Qabeenya ummataatu guyyaa guyyaarraa faca'oo jira bara. Bitti teenya biyya sirna hin qabne taate jechuudha. Abbaa fadhiitu akka fadhe hara fadhe geessa jechuudha biyya teenya ammantan yeroo ammatti. Daangaa irratti Itoophiyaa keessatti Suudaan yoo ta'e akka fete goote namni quba qabu hin jiru. Itoophiyaan biyya abbaa hin qabne taate. Ummata miliyoona 130 garuu nama isaanii deemu hin qabne jechuudha. Namni marii hin qabne jechuudha akkami bofa mataa hin qabne hara deemu akkas taate Itoophiyaan jechuudha. Namticha jallaa kanaatu kan mee viidiyoo kana deeggarda waan jee haasoo jiru haa dhaggeeffannu mee uummanni dhiifama na gaafatanii amma lama sadii booda uummanni amma kuftee naam jedhan amma lama sadii booda dhiifama na gaafatanii mee dhaggeeffannaa sadii mee waan inni haasoo waan inni yaadu sammuun isaa bakka inni jirtu ilaalame. አምሯል እያልክ ዋጋ ደግሞ አልከፍልም ማለት አይቻልም። ብዙዎች አቃቂር የሚያወጡ ሰዎች አዲስ አበባ ያልመጡ ናቸው። ባሉበት ቦታ ሆነው ስለኛ መፈናቀል፣ ስለኛ መቸገር፣ ስለኛ ሰላም ማጣት ይነግሩናል። ብዙዎቹ አልቋል ጊዜው በቃ አብቅቷል ምናምን ይላሉ። እመነኝ እያንዳንዱ ይቅርታ ጠይቆ ይመጣል። ነገር 2 ዓመት 3 ዓመት ይመለሳል። ኢትዮጵያ መበልጸጓ ማደጓ መጽናቱ አይቀርም። በጀመርነው መንገድ ግልጽ የሆነ እሳቤ ነው ያለን። ብዙ ልምድ አግኝተናል፣ ብዙ ወዳጅ አግኝተናል፣ ብዙ ነገር ገብቶናል። ትናንት ከሰራነው በብዙ እጥፍ ነው የምንሰራው። በዚህ ምክንያት የውስጡም የውጩም እያመነ የውስጡም የውጩም እጅ እየሰጠ ለካ እንደዚህ ነው አልገባኝም እያለ ይሰለፋል። እኛ ለዛ ጊዜ የለንም፣ ለዛ ጆሮም የለንም። ዓላማችን ኢትዮጵያ ብልጽጋ ተቀይራ ማሳየት ብቻ ነው። daawwattoota keenya akkuma dhageessan Abiyyi Ahmed ummanni ammaan tana biitii kuftee jirti biitii akkana jirti biyya keessaas jiru biyya alaattis jiru waan Finfinnee hin dhufnee fi waan Addis Ababaa hin dhufnee fi jee dubbata jechuudha. Booda ifiifuu dhufanii harka kanatanii naan galle ture akkanan seene ture barbaadame. Ay Abiyyi sammuu isaa akkatti yaaddu agartee hangana yaadde jechuudha sammuu isaa. Namichi kun namicha uummata miliyoona 130 deemu jechuudha. Aboo bakka kana roomisi dhimmisu jira firraa qabii aboo akkanaatu akkana deemu jira hayyoonni kun warra barate jechuudha. Hayyoonni kun hayyoota akka Jawaar Mohaammed hayyoonni guddaan kun uummata
yuunivarsiitii addunyaarra barate jechuudha. Uummata siistama siyaasaa addunyaa kanaa beeku jechuudha. Uummata biitti addunyaatu itti fayyadamtu jechuudha. Biitti gurguddoon keessaan. Hedduun isaanii yuunivarsiitota Ameerikaa fi wanni akkas dalagan jechuudha. Akkasuma biyya keessas horii jiru kana. Mee inni amma uummanni kun maal jaaniini aboo haala kana Jawaar mee ani hin haasa'u mee Jawaaruma dhaggeeffadhu haasa'u Jawaar kana dhaggeeffannetti walitti deebiname. Qe'ee kana isaan dhiyeessu isaan aarsee tokko afaan wasaatirra dhageenye maaliin jechaan ture የብልጽግና ደሴት takka odola biltsiginnaa jechaatiin ture miti. Abii waan tokko jijjiirre waggoota 8 darbe kana keessatti. Yeroo tokko kun gameessa Oromoo tokko jedhanii yeroo san faannoo fi qeerroon kun qawwee hin qabanne gana. Garuu jeequmsa ture. Baardaar jeequmsa ture. Gamaa jeequmsa kana jeequmsa kana odoon babal'annee mariyaa goonu jennaan yoo barbaadan fincilli fedhatte hafuuf Finfinnee irraa kiiloomeetira 100 irratti raadiyeesii goone giriin zoon uumne akka nu Baagdaaditti warra Ameerikaa godhan yookiin immoo Moqodishoo kanatti deemnaa. Abiyyiif Itoophiyaan Finfinneedha. Finfinneen nagaa qabaannan Itoophiyaan biraa yoo barbaade haa gubatu. Oromiyaan biraa yoo barbaade haa gubatu. Finfinneen miidhagnaan Finfinnee keessaayis karaan guddaan boolee sun miidhagnaan viidiyoo tokko jira kan inni warra kaabinee kan walitti qabee baasaan deemaa agarsiisaa ture. Achirra daawwattoota keenya akkuma dhageessanitti Jawaaris Abiyyi maal jee uummanni kun Finfinnee waan dhufanii hin beeknee fi kanaaf amma biyyi kuftee jirti akkana jaanii haasawanii. Gaafa isaan dhufanii Finfinnee agaran hundi isaaniitu harka kannatanii amata lama sadii booda. Nuti nuuf hin galle hin beekne akkanan seenne jaanii amma nuti dhageeffannuu midhaan namtichi kun nagaya buusuuf habbaa takka hanga xiqqaa takka hin tattaafatu jechuudha. Wanni inni deemuuf wanni guddaan aangoo isaa qofa jechuudha. Naannoo Finfinnee sun asii kaatee gizee booleraa eerpoortiraa baatee hanga boole Mikaayil sun achi deemtu. Ispaaltii guddoo sun daandii guddoo sun gadi ilaaltu bakka Itoophiyaan jijjiiramte hanga suma jechuudha. Wanni miidiyaa irrattis nu agarsiisan wanni waa hundarra nu agarsiisanis Finfinnuma tanaa akkana kurbeetaa 2-3 yoo deemte ganda biraati jechuudha. Itoophiyaa duruu agarta. Itoophiyaa duruu nuti beeknu sun kan nuti keessa guddanne sun. Namtichi kun habbaa takka nagaya buusuuf Jawaar Mohaammed faan hegeree biyya teenyaa biyya teenya akka diigamne uummanni keenya wal waraansa kana daran hamaa amma wanni kun kan jiru daangaalee gubbaa jira bara. Akka as siqanii wal waraansi hamaan hin dhufne barbaadan jechuudha. Amma osoo kun akkana jiruuti waraana haariyaa hara Eertiraa banuu deeme jechuudha. Uummanni isa jala jiran kunis uummanni kantiibaalee fi wanni kunis rabbii isaanii kan isaan uume daran kan sodaatan Abiyyi Ahmad jechuudha. Abiyyi Ahmadis rabbii isaa daran kan itti abdatu duroona isaati. Haala biyya teenyaa tana waan nuti keessa jirrutu tana jechuudha. Mee viidiyoo kana mudura agarsiisan ture amma asirra deebisee agarsiisa. Abiyyi Ahmad waan dubbatamee dhaggeeffannee as deebinu mee. ኢትዮጵያ ውስጥ 10 ዓመት 20 ዓመት ውጊያ ማስቀጠል ይቻላል። ምንም ችግር የለም። እየፈተኒ ፍላሽም አለ ጥይትም አለ ሰውም አለ። ከሁለት 3 ክልሎች ብቻ በሳምንታት ጊዜ ውስጥ በአንድ ሳምንት በሁለት ሳምንት በሶስት ሳምንት ጊዜ ውስጥ 100,000 ልዩ ኃይል የሰለጠነ የታጠቀ የተደራጀ ማውጣት ይቻላል። አይ ልዩ ኃይል አይበቃም ሚሊሻ ነው የሚያስፈልገው ከተባለ በጥቂት ወራት በአንድ በሁለት ወር ጊዜ ውስጥ ግማሽ ሚሊዮን ሚሊሻ ከሞላ ጎደል የታጠቀ ከሞላ ጎደል መተኮስ የሚችል ማውጣት ይቻላል። እንደምታውቁት 100 ሚሊዮን ህዝብ ሀገር ስለሆነ ሌላ 1 ሚሊዮን ወጣት ቀስቅሶ አሰልጥኖ ማስማራት ይቻላል። daawwattoota keenya akkuma dhageeffatan namicha kana akkuma Jawaar Mohaammed dubbate jechuudha. Jawaar Mohaammed maal jee namtichi kun naannawa Finfinnee sun Finfinnee irraa kiiloomeetira 100-200 akkana godhee san booda green area godhee san achi akka fete haa taatu naan hin gahu kana Jawaar dubbate reefu viidiyoo irra dhaggeeffatanii jirtan jechuudha. Isaan hin geenye jechuudha. Inni hanguma Finfinnee sun Itoophiyaan isaaf Abiyyiif hanguma Finfinnee sun jechuudha. Sani achi nama miliyoon takka qasaqasee san booda waraanatti erga kun gizee dhume ammas milishaa fuudhee erga feetan karaa barbaadin isiniif hin godhaa. Maaliif
خواران خدوم المان كسني المان مكسن أو بسنتي خاصنتي إرجنا أماس مالني ني درونا في رصاص تبتو مالك مكسن مالك إيش جبرة خفلتن مالك دريت يارا بر أمانة خنيو بر دريت يارا تو خساتو سانا منورا إن بيا خنيا أك خسات هيوم بيا خنيا دريت يارا خون خساك هيوم بيا خنيا دريت يارا بكادر تيلر راوان كان را مالك دوف مالك هدو جري جبر را دوف خاشو كنا خناني رصاص بتيجو سمبودا المانو مخنيا في أبوتي خنيا في ميليشيا جي برنو مخنيا برسان ما أوبسي إني فين ساتر فتى أشتايتشو فين مثلا هنقومسوني ماله أشيكزات تبدأ فين وانا سين فقط شنو نبيتن تنافو نمشي تكون بيجدي جرا أبي أحمد جاني خون نمني إسديك تكسافو إجابة لا كون تبع أرسنال في تبع مانشستر يونايتد واي بياتي واي بياك تجامو لبونو ما تبع دائما بر بيدا وني دبر رينجرو بر خوياني تو خلي دبر رينجر بر أرى إيجا دبر أما سديت أما سجلي برمي خورس تو ما دبر وني دبر رينجر تنافو لا تي نتواي جوار ما تخدم بنو في يرون إيرا جوار ما بديتو actively أكدوري أكنا مدعو فتي جبهه ركو جرتوان أمني بيجاكس استي أرجو حال بيجا جبهنو إبسو أدنو باسو إسا تنافو واي إسا دبنا هيو تخني يقول جدا جرا هيو تبرا كجوا مرلا قدنا دلاجر هيو تورمو دلاجر سلسلة سي دبنا جرول أتدرون ما نمني جبهه يرو أندوان تكتك تدي إبسنو خنو جوار ما مديوا أندو جبهه خديبا متوما هرت ديبا چما غدو جورو إسا تنافي أك نجرا وابون فانيس إسانيس خرا ونيتين نتكرو ورا خرا نجيتي آمنو يچو تنا داوتو تخينيا أبي أحمد فردين سا قدان بيا خنا دي قدان نمشي سمو سا خاص خجرو فنفن نمسون خاص إثيوبيا نسا فنفن ده وانا كنا هنا كوبا تنيس سكباني عندنا دنيو هيو تخينيان نتي سياسة خاص سينوم بربانو كرو هواي بيجا تيجو درك أما خينيا وانا كنا قدوم قاف بيتي نجي تاتي نتيس جرو متا خينيا جران نيجو نما جبا خنني نتيوني تبر بانو نجي يوم بتا خينياتي بيتي ربي نجي هقولو نجي يكرو فلوس كده لينا نجي ناتورا يرو ريدنا دورسا دوسي خوجي دوسي نجت